Rabbiin of gargaarsifanne tola isaatiin galma keenya hamiltan TV bananne hamilee uummata keenya hamiltan TV bananne hamilee uummata keenya dagaagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma keenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasana keenya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton guyyaa har'aa as istuudiyoo keenyatti itti waamamaa hajjii fi umraa Itoophiyaa akkasumas daayirektara televezyiinii Hamilton kan ta'an Dr. Muhammad Saleh Jamal istuudiyoo keenyatti qabannee isiniif dhiyaanneeti kan nuti jirru. Keessattuu waan yeroo ammaa kana jiru miidiyaa Hamiltoniin wal qabatee ibsa gahaa akkasumas waan miidiyaa kana ilaallatu nu kennan jenneeti kan nuti abdannu. Hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftan Doktor. Baga nagaan nuyi. Jalqaba irratti osoo gara gaafii keenya guyyaa har'aatitti hin seenin Hamilton kan eenyuti? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabajamtoota daawwattoota uummata keenya bakka jirtan hundarraa TV'n Hamilton kan eenyuti jechuun gaafiinuu namatti ulfaata. TV'n Hamilton kan uummataati. Uummatatu ijaarrate. Uummata yeroo jedhamu namuu bakka bu'aa ofii qabaa. Du'aata kan bakka buufatu jira. Ustaazotaan, sheekotiidhaan, abbaa qabeenyaa, qaama hunda irraa namni bakka buufatee yeroo hundeessu waan tokko waan sana isatu kan uummataa godha. Naannoo hundarraa, ganda hundarraa, afaan hundaan nama gosa garagaraatiin yeroo waa tokko hojjetamu wanni sun kan uummataati jedhama. Yoo namni tokko qofti waan tokko hojjetee waan tokko uummatatti gadi baasee abaluu kanatu kana hojjete garuu uummataaf hojjete jedhama. Kanaafuu TV'n Hamilton hundeessitoota isaarraa kaasee karoora baasaa isaarraa kaasee waa hundaan akka Hamilton uummata tajaajilu warra qindeesse warra qopheesse irraa kaasee ustaazota biyyi kun qabduun namootan biyyi kun ija gurra jettee fuuldura kaa'atteen waan hundaaheef namni hundinuu kan uummataatti beekaa. TV'nis immoo kanuma uummata bal'aati. TV'n Hamilton yeroo jedhamu maqaan kunu kan uummataa ta'uu isaa kenna. Ustaaz Raayyaan gaafa maqaa kana moggaasu akka tiimiitti yookaan akka koree qindeessaa waan kana hundeessuudhaaf qindaaheetti gaafa maqaa kana kennu uummanni kun dharrahaa waan ture, yaadaa waan ture, hamilaa waan ture, hawwaa waan ture waan argataa jiruuf Hamiltonii amma immoo hamilee keessan argattan waan duraan yaadaa turtan sana argattan jechuudha jedhee sagalee dura uummatatti gadi bahirraa Hamilton TV jechuun maal jechuudha jechuu keessatti kan eenyu ta'u akka inni ta'e ibsamee jira. Akkuma dhaadannoon isaallee Hamilton TV hamilee uummataa jedha. Hamilee uummataa jechuun waan uummanni ittiin hamilu waan sagalee kan koo akkasumas waan arguu hin dandeenye miidiyaan ana keessatti arginaaf dabarsa jedhee waan uummanni ittiin dhaadatu jechuudha. Kun hamilee uummataa jechi jedhu kuni kana keessatti mee kaayyoon isaa maal ture jalqaba yeroo hundeeffamu? Hamilton uummanni keenya uummanni Itoophiyaa miidiyaarraa fagoo ture. Uummanni saqaafaa yookaan qaroominaan beekame ni nashrii diinal islaamiin babal'isuudhaan uummanni beekame. Ilmii bal'isuudhaan uummanni beekame. Uummanni qaroominni isaa biyyarra darbee biyya alaatiif illee faayidaa kennaa ture. Barsiisaan, barataan, du'aanni, caalimni kan biyya kanarraa biyya biraa addunyaa kanarraa babal'atee faca'ee tamsahee kan uummata biraayyuu fayyadaa ture. Uummanni keenya qaroomina qabaachuu isaatiin dandeettii qabaachuu isaa waliin gahumsa qabaachuu isaa waliin miidiyaa dhabee miidiyaa sana argachiisuun kaayyoo isaa tokko. Miidiyaan ammoo kaayyoon isaa diinal islaamiin babal'isuu, qaroomina islaamaa babal'isuu akkasumas namootan dudduubba jiran fuulduratti akka isaan bahanu gochuu, wallaalaan akka beekumsa argatu gochuu, jallataan akka qajeelu gochuu, dhabaan akka argatu gochuu, beekaan akka beekumsa isaa uummataan gahu gochuu. Namni sila masjida tokko keessatti nama 200-300 barsiisu miidiyaa kanarratti as bahee nama miliyoona 2, miliyoona 3, miliyoona 100
hanga gahu akka inni barumsa isaa addunyaarraan gahu gochuu walumaa galatti kaayyoon TV'n Hamilton ittiin hundaa'ee diinal islaamiin bal'isu akhlaaqa islaamaa bal'isu namni namummaadhaan akkamitti waliin jiraataa bal'isu dachee kanarra akkamitti jiraataa bal'isu gaafa qadaan isaa yookaan akhiraa deemuun isaa gahee galaa inni ittiin fudhatee deemu qopheessuufidha. Kun kaayyoo guddaadha. Kaayyoo yeroo gabaabaatti galma gahuuf kaayyoo yeroo dheeraatti galma gahu qaba. Akka deemsa isaatti kan yeroo gabaabaa galmaan gahatee kan yeroo dheeraatiif deemuurra kan gahee jira. Kan yeroodhuma yeroodhaan immoo qabamee itti adeemamaa jirutu jira. TV'n Hamilton ummata hundaafuu hamileedha. Ummata hundaafuu kaayyoodha. Ceesisaadha. Kan namni irra cehu dildila isaati. Dildila namni irra cehee gara rakkinaarraa gara milkaa'inaatti cehu wallaalummaarraa gara beekumsaatti kan inni cehu qaroomina dhabuurraa gara qaroominaatti kan inni ittiin cehu namni dukkana keessa jiru kan inni ittiin gara ifaatti cehu waan ta'eef kaayyoon isaa bal'aadha. Kaayyoodhuma tokkotu yeroo hiikamee jedhu yeroo irraa dubbatamee jedhu haasaa sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 4 guyyaa meeqaa ta'uu danda'a. Kanarra cehee hanga gaafa TV'n kun dachee kanarra jiruutti yookaan uummanni dachee kanarra jiruutti kaayyoo isaa kana yoo hiika itti kennaa deeme kaayyocha'uu hiikee fixuu kan hin dandeenyedha waan ta'eedhaaf kaayyoo guddaa qaba. Kaayyoo isaa kana immoo galmaaf gahachuuf uummata isaa qaba. Namoottan isa duuba jiru qaba. Namoottan hundeesse qaba. Namoottan qindeesse qaba. Hojjetaa isaa qaba. Hanga yoowwanaa kaayyoo isaa akkuma jalqabeen itti fufee deemaa jira jechuudha. Mee kana keessatti amma Hamilton erga hundaahi barri 2018 waggaa 8ffaa isaa guuteetii kan inni jiru. Adeemsa waggaa 8 kana keessatti kaayyoo ittiin hundeeffame san galmaan gaheera jedhamuu ni danda'a. Kaayyoon akkuma nama siin jedhee yeroo dheeraatti kan galma gahu jira, yeroo gabaabaa keessa kan galma gahu jira. Kan yeroo gabaabaa keessa galma gahu hedduu isaa galmaan gahuu danda'eera. Tokkoffaa uummata ba'aaf lixaa kaabaaf kibbaa walitti hidhuun kaayyoo isaa ture. Sheekotii ganda keessa dhokatee jiru kan takkaa namaatti gadi bahee sagaleen isaa uummata bira gahee hin beekne uummata biraan gahuun kaayyoo isa tokko. Lammaffaa marji'a argatee miidiyaan gara keessattuu gara afaan Oromoo kanaa hojjetu uummanni TV akkanaan qabaa sagalee akkanaan qabaa bakka kanaan waan akkanaa waan ergaa koonaa dabarsuun qabaa jedhee bakka itti bilbilatu bakka waammatu kameeraa isa dura dhaqee dhaabbatu argachuun kaayyoolee garaagaraa kaayyoo yeroo gaggabaabaadha hedduu isaa kan galmaan gahe qaba. Kaayyoo yeroo dheeraas immoo yoo ta'e ofii isaatti gad dhaabbachuun meeshaa isaa guuttachuun nama keessatti mul'ata isaadhaa uummata keessatti mul'ifatee uummanni miidiyaa akkanaan qaba jedhee beekuun kaayyoo isaarraa kan ture kana galmaan gahee kan deemaa jirudha. Kaayyoon kaan ammoo isteeppiidhumaan akkuma yeroo isaatiin yeroo dheeraadhaaf yeroo gabaabaadhaan akkuma kaahametti kan itti adeemaa jirutu jira. Kan ammoo raawwatee jedhu jira. Kanummaan raawwate sanuu yeroo yeroorraa haaromsuu kan barbaadudha. Kaayyoo jechuun yeroo hunda kan kaa'attee baatu kan ofitti hidhattee baatu kan ittiin gadi baatu kan ittiin ol galtu kan ittiin dubbattu kan ittiin bitattu kan ittiin gurgurattu kan ittiin fuutu kan ittiin heerumtu jechuudha. Kan ittiin yeroo fayyaa kan ittiin yeroo duutu kaayyoo jechuun akkas waan sitti adda bahu miti. Gabaabaan isaas dheeraan isaas waan sitti adda bahu miti jechuudha. Waan galma gahee taariikhni isaa yookaan seenaan isaa waahiin isaa cufamee bira darbamu miti waan ta'eedhaaf yeroorraa yerootti haaromsaa taaha. Garuu kaayyoon matniin isaa yookaan immoo ka'umsi isaa fidalli isaa inni ittiin kahe sun yeroo itti kaahame irratti fixamee xumuramee gara sanatti kan cehamu isteeppiidhuma ceehumsaa irratti hanga yoowwanaa deeme. Dhaabbanni tokko yeroo hundaa waggaa 7 waggaa 8 keessa kaayyoo isaa galmaan hin gahatu. Kaayyoo waggaa 10 jira, 5 jira, 10 jira, 25 jira, 50tu jira, akkasiin jaarraatu jira. Kaayyoon kun waggaa 8 keessa yoo danda'e kaayyuma waggaa 10 keessa sila karoorfate karoora waggaa 10 sana galmaan gahateera moo hin gahanneetu gaafatamu malee kaayyoon isaa kaayyoo dheeraaf gabaabaa waan ta'eef yoomuu waan galma gaheera jedhamee biraa deebi'amu miti jechuudha. Mee keessattuu naannoo Oromiyaa kana keessa musliimoota jiru keessattuu warroota afaan televezyiiniin kun ittiin darbu afaan Oromoo dhagahuu danda'an iddoo fedhan ta'anii karaa yuutuubiitiin akkasumas miidiyaalee hawaasaa Hamilton qabuun akkasumas karaa saatalaayitii televezyiinii Hamiltoniin warroota daawwataa turan daangaa hanga daangaatti waan isaan ilaalcha yookaan isaan Hamiltoniif qaban isin akka hundeessitootaatitti yaada ummata kanaa fudhattanii dhugamaan ummanni televezyiiniin Hamilton hamilee kooti jedhee fudhateera waan jedhu hagam mirkaneeffattanii qabdan. Ummanni bahaaf lixa kaabaaf kibbarra jiru Hamiltoniin waa'ee Hamilton kana booda wanni itti himamu hin jiru.
bu'aa bu'ii hedduu keessa bahee jalqaba isaarraa kahee ulamoota gara nama 500 ganda ganda isaaniitti baadiyyaa keessatti asirraa gara lixaa kiiloomeetirii 700-800 deemee gara bahaa kiiloomeetirii 700-800 deemee gara kaabaa gara kibbaa akkasitti deemee ulamoota jiru jedhamerraa sagalee isaanii fudhatee dhufee sagalee sanaan afaan banate. Gaafuma sana xumurate uummanni kun miidiyaan kun miidiyaa keenya sagalee keenya kan duraan hawwaa turre kan duraan dharrahaa turre kan duraan osoo arganne jennee hawwii guddaa irraa qabnudha jechuu gaafa sana uummatatti himame jechuudha. Eeganaas uummanni keenya nu bareechaa kanarra nu caalchisaa kanarra taxuira nu godhaa kanarra nuuf waan miidiyaa godhu nuuf itti nu dabalaa jechuu gaafachuudhaan alatti amma yoo wana komentii hin taane yookaan immoo shakkii islaamummaa irratti shakkii qabaachuu dinagdee irratti shakkii qabaachuu amaanaa biyyaa irratti shakkii qabaachuu amaanaa maalii irratti wanni jibbaan uummatarraa wanni tokko wanni amma yoo wana alhamdulillah YETV kanaatiin komiin hin taane wahii maaliif jennaan ka'umsuma gaafa manaa bahu islaamummaadhaaf wanni manaa bahe warri hundeessu kunis islaamummaadhaaf jedhee waan hundeesseef islaamummaa ittiin tajaajilaadhaaf waan hundeesseefi rabbiin kaayyoo hundeessitootaatii fi hawwii hundeessitoota kanaadhaa fi warra itti ta'a beedhaa akka inni ummata keessa buusee ummata keessaa achi as jaalala TV kanaa ummata keessaa achi as maddisiisu kan godhu rabbiidha waan ta'eedhaa fi ummanni keenya ba'aaf lixaa bakka jiru hundarra TV Hamilton itti nuu cimaa itti nuu jabaadhaa kana caala nuuf jabeessaa kana caala akka inni hundumaafuu owwisa kennuu danda'u hunduma bira ga'uu akka danda'u masjida biyya kana keessa jiru hunda bira ga'ee khutbaa akka waraabuu danda'u darsii biyya kana keessatti kennamu hunda bira ga'ee akka inni darsii kana waraabuu danda'u daa'imman biyya kana keessa jirtu hundaaf akka inni marji'a ta'u akka inni itti deebi'amaa ta'u dargaggootaaf akka inni akkas ta'u bakka ambireellaa mazallaa yookaan qabbana akka inni ta'uu fi sheekotiidhaaf akka inni qabbana ta'u Hamilton jechuun Hamilton dhaabbata bal'aa dhaabbata caafii gargaarsaa of jalaa qabu dhaabbata caafii misoomaa of jalaa qabu dhaabbata caafii hawaasummaa of jalaa qabu dhaabbata caafii ilmii shari'aa bal'isuu of jalaa qabu waan ta'eef waa hundaanuu gamaaf gamanaa waan walitti fidanii iddoo tokkotti utubaasaa Hamilton gootan kana itti nu jabaadhaa waan gaafa duraa nutti himtan sana galmaan nu gahaadhaan alatti wanni addaa wanni ummata kana biraa nutti mul'ate hin jiru. Dhaabbanni tokko dugdi isaa lafeen dugdaa isaadhaa ummata isaa yoo ta'e jedhe ummanni isaa yoo maallaqaan bira dhaabbachuu dadhabeewu hamileedhaan bira dhaabbata. Akkuma nuyi Hamilton hamilee ta'ee sagantaa keenya hundarratti nu argamu kameeraan isaa maayikiin isaa bakka jirru hundatti waammannee argannu isinis ammoo waan kana akka inni bakka hundatti damee tahee damee isaa istiidiyoo isaa biiroo isaa waajjira uummatee hojjetaa of danda'e istiraakchara isaadha akka guutuu biyyatti bal'ifatu irratti nu jabaadhaa jechuudha hedduun gaafiidha jechuudha. Kanarraa kan ka'e miidiyaan yeroo ammaadha caafiin miidiyaa yookaan immoo karaan inni ittiin uummata bira gahu karaa bal'aadha waan ta'eef Hamilton karaa hundumaanuu karaa uummata bira gahuun isa barbaachisu hundaan osoo tajaajila kennu osoo bira gahuu alhamdulillah guyyaa hadhaa gahee jira jechuudha. Mee keessattuu isin warroota hundeessitootaa keessaallee daayirektara televezyiinii Hamiltonii warra akkaan waa'ee Hamilton gubbaa hanga dakaatetti beeku warroota waliin hundeessitan caalaala isintutti dhiheenyaan beekaa mee waan uummanni yaada isinii kennu saniin alatti ammoo wanti isin osoo wanti kun nuuf sirraahee yookaan Hamilton keessatti osoo wanti akkanaa nuuf sirraahee kanatu nu hanqataa wanti jettan yoo jiraate yaada. Rabbiin of gargaarsifanne tola isaatiin galma keenya Hamilton TV bananne hamilee uummata keenya Hamilton TV bananne hamilee uummata keenya dagaagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma keenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya.